Hawwaannisa galaanaa. Garboota fi galaanota addunyaa keenya keessa bineensota ajaa'ibsiisoo hedduutu jiru. Isaan keessaa inni tokko hawwaannisa galaanaati. Sanyiin bineensa kanaa miila 8 kanneen iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin socho'an qabu. Bifa qaama isaanis gara barbaadanitti jijjiiruu danda'u. Hawwaannisni kun bineensota galaana keessa jiraatan kanneen lafee dugdaa hin qabne keessaa isaan tokko. Iddoon argama isaanii garboota fi galaanota kanneen akka garba Paasifiik, garba Atilaantik, garba guddaa Hindii, galaana diimaa fi kanneen biroo keessa. Isaan yeroo baay'ee kophaa isaanii holqa dhagaa keessa qurxummii fi bineensota kanneen biroo soorachuun jiraatu. Viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe isa kana ture. Namoonni chaanaalii kootiif haaraa taatan viidiyoo kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Qophii biraa qabadhee amman isiniif dhiyaadhutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.